Yuunivarsiitiin Harambee dorgommii antarpiroonarshiippii gaggeesseen barattoota injifataniif sheedii iddoo hojii badhaasaan kenne. Dorgommichi yaada biizinasii rakkoo naannoo isaanii jiru xiinxaluun furmaata hojiitti hiikamuu danda'u burqisiisuu barattoonni dhiyeessan adda baasuu irratti xiyyeeffatee jedhan. Diinii itti aanaan tajaajila maamiltootaa yuunivarsichaa obbo Dureessaa Boru. Yaadonni biizinasii naannoo yuunivarsichaatti fedhii tajaajilamtoota bira jiru bu'uura taasifachuun furmaata laatuuf dhiyaatan 6 dorgomtoota calallii dura darban 24 keessa injifatu himan. Yuunivarsiitiin Harambee yuunivarsiitii hunda keessa recreation centeriin jira yookaan jiddugala bashannana barattootaa kan jedhu kaafeen jira jechuudha. Kaafee kana keessatti wantoonni barataa barbaachisan baay'een hin hojjetamu. Yuunivarsiitii mootummaas dhuunfaas baay'ee keessa jira. So kanuma ilaalcha keessa galchuudhaan recreation centerii kana keessatti barattoota business yaada businessii qaban entrepreneur ta'an barattoota propozaala galchuu danda'an dorgomsiinyee beeksisa baanyee akkaatuma isaaniin barattooti keenya yaadota garaa galchanii dorgomaa turanii kanuma abbaan qabeenyaa obbo Fayyisaa Araarsa yaada kana fidanii kilaasii 6 yookaan ammoo kutaa 6 recreation centerii kana keessatti hojjetanii tola jechuudha. Hojjetamee barataan dorgomee barataan yaada qofa fide yaada biizinesaa yookaan yaada hojii yaada biizinesaa sana qofa fide akka itti dorgomu taasifnee ogeessaadhaan dorgomsiinyee barattoonni baay'een hirmaatanii dorgomanii jiru. Isaan keessaa barattoonni 6 yaadni isaanii fudhatama argate. Sheedotni iddoo hojii yaadotni kunneen qabatamatti itti jijjiiramanii fi yuunivarsicha keessatti gurmaa'an badhaasaan laatamus eeran. Guyyaa har'aa kana akkuma argitan furtuun kennameeraaf jechuudha barattoota 6. Kun immoo gama biraan barattoonni hojicharraa galii argataniin baasii barnootaaf barbaachisu haala itti guuttatan tolchuu bira darbee muuxannoo hojiis gamanumaa akka gabbifatan gargaara jechuun dubbatan. Hojiin kun barataan barnoota isaa cinatti waan ittiin guyyatti galii itti argatu tola jechuudha. Kiraa manaatiin ala jechuudha. Akka sheefiitti hojjetame kan kenname ta'uudha. Kana wal qabate dhugaa dubbachuudhaaf obbo Fayyisaa Araarsaa abbaa qabeenyaa yuunivarsiitii Harambee fi hundeessaan guddaa galateeffamuu qabu. Akka biiroo keenyaattis nutis waan kana xiyyeeffannaa guddaa kenninee fi hojiirra akka oolu taasifneerra. Barattoonni injifatanis pirezidaantii yuunivarsichaa Dr. Habtaamuu Takkaa Harkaa furtuu sheediiwwan hojii fudhataniiru. Rakkoo barattoonni yeroo moobaayiliin isaanii chaarjii fixu argan ilaaluun wiirtuu itti chaarjessan gurmeessuu yaada jedhuun kan injifatte barattuu Anniyyuu Biraanuu yaada koo dhugoomsuuf haala mijeesseef yuunivarsicha nan galateeffadhaa jetti. Roobeeraa Tafarraa immoo xaarii barattoonni kitaabota barnootaa idileen alaa fi dabalataa dubbisuu yoo barbaadan iddoo fagoo deemuun arganiif furmaata kan kennu kuusaa kitaabaa naanna'a kanatti banuu jedhu dhiyeesseen injifadhee furtuun sheedichaas naa kennamee jedha. Aadaan dubbisuu biyya keenyatti amma kanatti badaa fudhatamaa akka hin taane namni hundumaafuu galaadha. Aadaan dubbisuu immoo badaa baratamaa miti. Kanaaf jecha itti yaadee barattoonni kun isa mana laayibirariitti dabarsanirra isa iddoo kana naannaa kana ta'anii dabarsantu caala. Kanaaf ani immoo yaadee mana kitaabaa wayii ergii waan kun jiraate mana kitaabaa gabaabaa banee mana kitaabaa sana kitaabota garaagaraa afaan keenyaan amma afaanota danda'uu ijoolleen afaan garaagaraa dubbatantu asitti argama yuunivarsiitii kanatti. Kanaaf jecha afaan garaagaraan afaan keenyaan access ta'e kitaabota garaagaraa qopheesse utuma isaan boqonnaa irra jiranii iddoo boqonnaa isaanii kanatti namoonni asitti dubbisuu barbaadan kitaaba kana fudhatanii asitti akka dubbisan namoonni bitachuu danda'anis kitaabota garaagaraa barreessitoota wajjin wal qunnamee ofii kollee niin barreessa waan ta'eef warra isaan wajjin wal qunnamee kitaaba garaagaraa dhiyeessee isaaniif kennee akka isaan dubbisaniif aadaan dubbisuu keenya akka ka'uufidha. Yuunivarsiitichaan baay'een galateeffadha. Dhugaa natti hin fakkaanne gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Yuunivarsiitii kanas baay'een galateeffachuu barbaada. Obbo Fayyisaa Araarsaas pirezidaantii yuunivarsiitii kanas baay'een galateeffadha. Wanta kana dhugaa godhanii nuuf kennuu isaaniif baay'een galateeffadha. Bakka manaadha kanan argadhe bakka mana kitaabaa mul'ata sana ittiin gaggeessuudha. Damee fayyaatiin barnoota yaadrimee gochatti jijjiiruuf kan kaayyeeffatee fi qabeenya uumamaa irraa saamunaa fi dibataalee fayyummaa namaaf oolan oomishuu yaada jedhuun kan injifatan immoo garee TRMO jedhamani. Adeemsaan qorichaalee qulqullinaa fi sadarkaa beekamtii olaanaa argatan oomishuutti ce'uuf iddoon hojii yuunivarsiichi nuuf kenne bu'uura cimaa kaa'aa jedhan. Dhugaa dubbachuudhaaf dorgommiin xiqqoo hin ulfaata. Barattoota baay'ee jira. Yaada kalaqa addaa warra hojjechuu barbaadan baay'ee jiru garuu nuti kan moone yaadni keenya gaariidha. Akka biyyattis yoo ta'e biqiltootarraa qoricha oomishuun akka jiruu ammarra ilaallu qoricha oomishuun baay'ee ulfaataadha. Qorichi immoo yeroo baay'ee biyya alaarraa gara biyyaatti waan galuuf osoo asitti oomishne biqiltootuma naannoo keenyatti argaman
guggurree asumatti laaboraatoorii keessatti bifa garagaraadhaan kan dibaman, kan dhugaman yookaan immoo kosmootiksiidhaan yoo hojjanne gaarii waan ta'uuf yaadni kun illee akka harraambeetti illee qabatama waan argateef barattoonni illee kanarratti bu'aa baay'ee buusuu danda'an asumatti wajjin hojjannaa tiimii waan ta'eef.